Anu nusa. Ada mau mana? Ada mau apa? Aye. Nahlamu Jolly. Jolly betul harus. Lagi. Ada mau kan ni san. Nana ni udah. Ada di dekat. Bobo sih kita. Isi kan. Daripada siap. Mana? Amas bukan. Perficanda. Gana makani silon. Gana makani. Kalau era tutu ya te. Haminjat tu. Ni wata. Lagam to beda. Sila Jolly to. Jolly. Kanus dulu. Kamera tu nugget. Kamera tu enuja. Kamera tu. Kamera tu. One day. Two. Kamera tu. J ya. Kamera tu. Habujung kayaknya habujung. Nasib. Dukan aguru. Dukan. Stop. Edido. Stop gari gusi jagur. Stop. Guri ni tay ay. Barawo jira. Kibika. Babiye. Wali koafe. Kanu orang ni. Agak. Babiye. You Jolly nak isake. Nanti tak. Saya kalau kani. Bagi. Ya tu berhenti. Ya bagi. Kanus dur. Saya kalau sedih, ya kan? Datin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاد أبني جبتني حياة كيساني ومتى ويه قوي ما بيجو رابارا قوي هرأة يجوا هرأة قلقلة لايفي فاتنا إيه لاشي لما تكيانا كنتري لايفي قلقلة سيلا أشوف ليجو أشتيهم لايفي أفتا أشتيهم لايفي أفتهم سيرجنا كيتا قلقلة نأيجا قلقلة أفات إنه والبيسي شير ولا الدنيا بدبتا سلارة رفاجة أيو هذا يترجم هذا كذي بيجي على عندي تكارا ميكا والنا بتتاولي بستي منامن نشاقول قلنا بتتاولي كني أكلوا وما نقول ليسني إنك سيتي هاد أنا فونا إيجا The end of the world. Okay, so yalla dubban wargo. Ana so de ñu akati nanare. Age na samay na nanya tise mubarak ina wa gargar sa tana నేను మాటలు ఒక్కనే గాని కమాన్ కన కేసి చూపెన్నా ఓకే నా మిజోలం din torka కేసి ay kasi te mamma la rafsama ko tinama gargar de je na mali video bakka di matno rafswante henni ifnesa na so di ma jero so de mama jero I think mubarak kési ini rafate wango dem beku al kesa ka bot yeso ar ko je sabra de saka na nare chu mane na manu gargari na injenne Yasin faan gargaari naan jenne Yasin faan deemu yoo kana gargaari sun seeyan akkasitti yaadatu ana fi kolka kita godha garuu ana ture kan jalqabu mucaa yoo kana gargaarisuuf karaa sana banii jechuudha. Osoo deemaa jiru sanumaan osoo deemaa jiru guyyaa bira mana baratanii ammas gaafa ta'aa jiru maal jetti Sumayyaa mana birattee isaanii ol galchite mana eenyutti mana Oromummaa namcha jedhamu barate. Mana Oromummaa namcha yoo kanatti namni ganama narra faanaa bilbilaan baay'ee amtee baddeetta maal si arrabsaa jiru kottu laal. Yoo naarabsa namicha Oromummaa jedhamu namicha Oromummaa jedhamu argee iyyuu hin beeku fe'ooloo irraa hin qabu nan beeku eetti narrabsa maaliin godheen jedheen gaafa naqee jooyin godhu dhiiroo bakka waan inni jedhu Maarqos taasisaa ilma haadha maal godhe jeenaadha achuma taa'ee jira taa'ee amma boogeen kunis nama arrabsiti yoo jedhe kanuma qofa hin barreessu haadha keenya maaloo keenya mataan naa kun kanuma jedhamu qofa jedheen barreessu rabbina naaf dhagaa. Kana maal jedhu feeboo keenaan jedhu ofii marga nama guutuu naa rafaa ture viidiyoon
ganama guutu. Waan dhufee bookee naan jedhe kan haadha koo inni salaa ture haadha keessanii maaloo godhi sun hundumtuu ani jechuudha. Ishee jechatti bookee jedhe sanaaf guyyaa guutuu nama waammatee Yaasinfaa waammatee Sumayyaa waammatee Sumayyaan dhuftee jira galtee Maarqos jette fagaara qullaa deemaadha maaliidha maal jechitee si waan dhalli namaa hin jennu jettee namarra. Ani garuu guyyaa tokko gadi bahee haadha keenya nama tokko rabse. Guyyaa tokko. Ijoon arrabse Yaasiniif gaaf tokko Ingiliffaan gaaf Sumayyaa isaatti qowwaa jedhee Ingiliffaan jayyoo Ingiliffaan. Getta faagaara maata faagaminaan jedhee boy. Kan kanaa jira rakkoo qabu rakkoo hin jiru anaa fi Sumayyaa gidduu. Sumayyaan dhumarratti garmalee baalageedha. Baay'ee na arrabse. Waan hin jettee namarra ilma nadheenii jette kun nadheen jette dhiiga miti jette. Fagaara qullaa deema HIV qabu qabattame. Arana warshi taa'u. Soo kanumaan dubbiin deeme jeeni dhiyeessaa oromummaan kun dhiyeessumatti fooloo na godhe dhiyeessatti na arge dhiyeessumaa akka fuudhee na arrabsu wallaalee achi musheen tokko lattee seenaa jedhamu cala beeku gasti irra teessee filiis dhiisu waaqayyoof jedhiisi maal si godhe hin beektu nama kana maal si godhe nan dhaaburi. Okay jedhee gaafa nan dhiise viidiyoo sadii qaba amma kana viidiyoo kana keessaan seenaa egaa nan dhiise dhugaa rabbi waan tokko sin dubbanne nama tokko hin dubbanne waan tokko jedhe mubaarak na arrabsanis hin jedhe nu arrabsanis nan dhiise. Guyyaa gaafa sanaa jalqabe haga kaleessaatti haga kaleessa almost more 1 month. Namichi kun every morning I wake up Marcos, Moonlight, Mubarak, Wantiya. Afaan isaa keessaa hin bu'u. Maal dhiiroo si'a tokko nama arrabsisa maal dhibba tokko keessa ooltee nama arrabsisa. Gargaarsa yoo ta'e gargaarsa mucaa yoo kana namni karaa taphisa jiru. Oromoon Marcos qofa miti, Oromoon Mubarak qofa miti, Oromoon Moonlight qofa miti, Oromoon jedhamutu jira. Kanaaf nuni gargaarsa mucaa yoo kana waan karaa taphisa hin qabnu waan goones hin qabnu. Namni maqaan kan dubbifne kan akka mucayyoon kun hin gargaaramne godhe miinaa jalqabaa kan taphate Yaasin namicha jedhamu. Yaasin kan dubbii hundumaa ta'ee mucaa dogoggorsee mucaan galas. Okay, gaafii gaafadhume Afarso Gurella. Okay, ela yaada walitti akka Yaasiniin illee Marqoos illee eno Oromummaa barsiisaan kun illee akka walitti bu'an hin barbaannu. Nu yeroo jalqabaa akkuma dubbiin haasayamaa ture mana Usmeetti Marqoosii Mubaarakii Mollaayitii jettanii ishiin biraa wayii tokko illee turte. Nan dubbadha. Dubbii kaasee na addaa dubbiin kun fedhu aga barbaade dheerata malee anis waan dubbadhu qabaama. Mubeetti. Itti fufii ayyaati. Dubbii gabaabsinaan jennaan. Egaa wanni jedhamuu qabu jedhameera. Dubbii barcumarraa walii kaani malee dhugaarraa waliin kaa'amuu jedhamee eegalame. Bareedaadha. Dhimma dubbiin dhaqee micciiramee dhimma sikkoof mandoo jedhamee akkasatti miti akkasatti yaaduun ammas garuu namoota guguddaa an jedhu irraa waa hedduun baradhes waa hedduun taazabes namoonni 175 jala jirtanu